Seensarratti baga gammannee baga gammaddan jechuu barbaanna. Ammallee hidhamtoonni haarofni dabalataan hiikamuu isaaniitiin hedduu gammannee jirra. Hidhamtoonni siyaasaa martuu hiikamuu qaban jennee yeroo dheeraa fi keessaa fi alaan qabsoo geggeessaa turree jirra. Amma kunoo Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoonni kumaatamaan laakkawaman hiikamanii jiru. Kumaatamallee ta'uu dhabuun dhibbootaan jechuudha. Kun bu'aa qabsoo kennaati. Warra nu maqaa beennuu fi warri nu maqaa hin beennellee martuu kan manneen hidhaa keessatti dararamaa turtanii baatan isinii fi maatiin keessan akkasumas sabni bal'aan baga gammanne. Namooti akka obbo Baqqalaa Garbaa kan maqaa beennu Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaallaa, Gurmeessaa Ayyaanaa, Olbaanaa Leellisaa, Ustaaz Ahmadiin Jabalii fi warra isa wajjin jiru ustaazota Iskindir Naggaa, Andu'aalem Arraagee, Abbabee Qastoo, Okkeelloo Ochaalaa warri kun warra miidiyaa irra babbahee maqaan beekamu namoota akka dhuunfaatti beennullee wal beennu akka Caaltuu Taakkalee akka artistoota akka Seenaa Salamoon, Eeliyaas Kifluu, Dirribee Ittaanaa Murtee Du'aa Qabdu kan jedhamte garuu warri hin bahinillee hin jira. Warri hin bahin akka Yoonaataan Tasfaayee homaa waa'ee isaanii ka dubbatamuun dhageennu akka warri biraallee hedduu jira ka hin bahini jechuudha. Ka ammoo bakka buuteen isaanii hin beekamnellee akkasuma baay'ee jira. Qabsoon itti fufaa isaan hundinuu bahuu qabanii haga isaan hundinuu bahanutti qabsoon hin dhaabbatu itti fufaa kun beekamuu qaba. Warri bahilleen dhaamsa babbareedaa, dhaamsa jajjabaa, dhaamsa kallattii qabsoo kennaa argisiisu dabarsaa jiranii kun jabaatee itti fufuu qaba jenna. Hidhamtoota hiiksisuun gufuu adeemsa qabsoo keessatti yookaan immoo gufuu sakaallaa jiru tokko of duraa kaasuudha malee galma qabsoo kennaa akka hin ta'in beekuu qaba. Warri hidhaarraa hidhame kun yoo hidhaarraa hiikame wanni beekamuu qabu warri kun qabsoo godheeti ka hidhame kaayoo qaba, galma qaba, galma wayii qaba, gaafilee warri kun gaafate jira. Isaan hiikamuun callaan gahaa miti. Gaafileen isaan gaafatan galma gahuu qabdi. Kana jala sarartanii beekuu qabdan. Bahuun isaanii qabsoodhaaf gaariidha. Qabsoo dura deemsisa namoota kanaaf dhuunfaa isaaniiti gaariidha. Qabsoo galmaan gahuuf gaariidha. Mana hidhaa dhiphaa keessaa bahan malee mana hidhaa guddaa keessa jiran. Itoophiyaanuu mana hidhaati. Itoophiyaanuu bilisa bahuu qabdi. Oromiyaan bilisa bahuu qabdi. Itoophiyaan bilisa bahuu qabdi. Sabni biyya sanii hunduu bilisa bahuu qaba jechuudha. Bilisummaan barbaachisa hundaafuu malee biyyittiinuu mana hidhaa taatee jirti waan ta'eef bilisummaan hin jiru. Biyyittiin hidhamtee jirti. Manneen murtii hidhamanii jiran, instituushiniin biyya sanii hundinuu mana hidhaa hidhamanii jiran jechuudha. Kanaafuu kun hunduu hidhaa bahuu qaba. Olaantummaan seeraatiif bilisummaan biyya san keessa hagan dagaaginitti qabsoon itti fufuu qaba. Gaafileen qabsoo keessa ka'an sun haga uummanni abbaa biyyaa hin ta'initti mootummaan uummataa ka uummataaf dhaabatuuf ka uummataan dhaabatu ka uummataaf hojjetu haga biyya san irratti hin mirkanaa'initti haga bilisummaa mirkanaa'u jechuun mootummaa uummataa dhaabachuu jechuudha. Haga kun hin mirkanaa'initti qabsoon cimee itti fufuu qaba. Waan dhaabbatu miti kun beekamuu qaba. Warri hafelleen hundinuu hiikamuu qaban. Kaayoon qabsoon geggeeffameef kaayoon jara kanaa bilisummaadha. Uummanni keenya diinagdeedhaaf waa hundaan hawaasummaa hundaan qanani'uu qaba jedhaniiti ka hidhamanii galma kanarratti xiyyeeffannee deemuu qabna jechuudha. Hiikamuun isaanii galma kanaaf gufuu takka karaarraa nuu kaase waan ta'eef hedduutti gammanna. Gammada keenya keessa garuu wanni beekuu qabnu tokko maali? Qabsoon tokko yoo geggeeffamu naamusa barbaachisa. Tarsiimoollee akkuma san barbaachisa. Tooftaa gaafataa, naamusa gaafataa. Naamusaa fi tooftaan tuni qabsoon dafee akka galma ga'u godha. Naamusaan deemuun, tooftaa qabaachuunii fi tarsiimoon deemuun jechuudha. Yoo tarsiimoo fi tooftaa hin fayyadamne taate, naamusa yoo hin qabaanne taate, gaaga'ama baay'ata. Yeroo sila galmatti hin gahurra caalaa dheerachuu danda'a. Wanni adda addaa baduu danda'a jechuudha. Kanaafuu miiraan oofamuun hin barbaachisu. Gammachuun keenya haga qabaatuu qaba.
gammada keenya keessatti immoo yoo gammadi haga dabre miira yookaan immooshiiniidhaan yoo oofamne booda mataa gannama qabsiisa. Immooshiiniidhaan namni ka'ee namummaan dhuunfaa tokko ka'ee yoo immooshiiniidhaan miiraan fakkeenya namaa wal dhabu maatii isaatiin wal dhabu waan adda addaa godhu deebi'ee booda itti gaabba jechuudha. Namni dhuunfaa tokkollee akkasuma akka sabaatillee sabni tokkolleen uummanni illeen yoo miiraan wa tokko ka'ee balleessa wa tokko godhe deebi'ee itti gaabbuu danda'a waan ta'eef gammada keenya keessallee gammada keenyallee keessatti of to'achuun barbaachisaadha. Of qabuun barbaachisaadha. Kun maal godha akka nama kaayoo qabu kaayoo keenyaaf jechuudha. Kaayoo teenya of duraan laaluu danda'u qabna. Yoo kaayoo of duraan laaltu teete gammaddee ofii wal laaltu gammadi kellee hagan dabru gaddi kelleen hagan dabru gaddaa fi abdii murattu gammadaaf immoo of to'achuu dadhabdee waan balleessitu jechuudha. Xiyyeeffannoo qabda mul'ata keessan bakkaan ga'uudhaaf deemta jechuudha. Namni mul'ata qabne immoo yoo baay'ate jedhe fuudhee karaarra namaan gora waan ta'eef warri mul'ata qabdan uummata kana qajeelcha karaarratti deebisaa karaarratti oofaa immooshinii miti ka deemnu kaayoo keenya laalaa mul'ata qabna mul'ata san laalaa deemna waan ta'eef achirratti deemsi keenya gara mul'ata qabnu gara mul'ata saniin nu ga'u gara galma keenya ta'uu qaba. Isa kana bifa sanitti hubannee haa deemnuti. Abbaan irree yeroo hedduu gammada keenya keessallee injifannoo nu arganne keessallee maqaa nu xureessuuf waa itti makuu danda'a. Injifannoo argannellee yoo gammannee jennu akka achi keessallee waa makanii itti maqaa nu xureessin akka waan qabsoo keenya sakaalu yookaan waan gaaga'ama baay'isu hin finne of eeggannoodhaan deemuu qabnaa. Of to'achuun barbaachisaadha. Dargaggoonni naannoo tokko amma yoo naannoo dodolaa naannoo adda addaa yoo argitan karaa qulqulleessuu maal godhuu hojjetan kun baay'ee barbaachisa. Maal argisiisa? Warra biyya bulchine jedhee fi hattootaa fi wanni sirna san caalaa uummanni responsible ta'u gaafatamummaa ka qabu ka biyya fi jaalatu ka sirnaan yoo mootummaan kunillee hin jiraan of bulchuu danda'u ka wal bulchuu danda'u ta'uu argisiisa jechuudha. Isaan caalaa biyya keetiif lafa teetiif qabeenya keetiif quuqamaa ta'u naannoo keetiif fachuu fi qophii ta'uu isintu nu joonjessaa jira malee nu isin bira dabarree hojjetu fedhii fi dandeettii illee qabna waan jedhu kana naamusaan qeerroon akkas godhan kun baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Wanni akkasii kun naannoo cufatti godhamuu qaba. Nama qaama wa balleessu odoon ta'in qaama wa midhaasu ka wa balleessu isaan ta'u nu warra wa tolchu warra isaan caalaa naannoo keenyaa quuqamu saba kee kun maal godhu uummanni gadi hafelleen ka shakkiin qabsoo kana laalulleen akka nu faana hiriiru godha jechuudha. Kanaaf isaan caallee argamuu hin irraanfatina caaluu qabna. Jibbaan ka deemu odoon ta'in jaalalaan ka deemu ta'uu qabna. Akkasi caallee akka argamuun barbaachisaa waan ta'eef fakkii san fudhadha waan akkasii kana cimsaa itti fufa. Kanaafuu adeemsa keenya keessatti tokkoffaan akkuma isin jedhe kaayoo keenyarra fuulleffatuu qabna. Wanni kaayoorra karaarraa xiqqoo nama dogoggorsiisu waan karaarraa nama jallisu tokko qaamonni tokko godhuu danda'u. Mootummaan abbaa irree kun waan akkasii halkanii guyyaa itti yaadee godha. Adoo immooshinii miira keessan galiin adoo aarii keessan galiin waan akkasii san yoo inni gufuusi dura keettullee gubbaan xallaaffattee dabartee gara galma keetii deemuu danda'uun barbaachisaa. Eegumsa gochuun of eeggannoo gochuun waan godhan keessatti isaan caalanii argamuun baay'ee barbaachisaa. Maaniif deemne ofiin of bulchine jechaarraa biyya bulchine jechaarraa akka nama biyya bulchuutitti akka nama ofiin of bulchuutitti socho'uu danda'uu qabna. San ammumaan nu argisiisuu calaqqisiisuu danda'uu qabna jechuudha. Yoo kana goone nu sodaatu warri kun nu bira dabreera waan jedhu xiinsammuu saayikooloojii isaanii irra feena jechuudha. Waan goonu keessa waan boru itti gaabbinu hin goonu jechuudha. Baqqala Garbaa fa'aa Olbaanaa fa'aa Dajanee Xaafaa fa'aa Addisuu Bullaallaa Gurmeessaa maafi mana murtii keessa sirban maafi akkas godhan mooraal apparhaandii qaban kaa sammuu isaanii xiinsammuu isaanii jarri kun nama qulqullu waan itti gaabban takkaan qaban nama najjees wa tokko hin goone waa hin miin nama arrabsine seeraa fi seera qofaa waan deemaniif mana murtii keessatti illee yoo sirban gammachuudhaan maaliif mirga ofii qofa gaafatan naamusaan deeman. Akka fedhan akka dubbatan wanni isaan godha adoo nama ajjeesanii jiraatan teete adoo waan adda addaa yakka adda addaa hanna adda addaa godhan dalaganii jiraatan teete sii galee dhugaadha mootummaa abbaa irreeti mootummaa hattuudha atilleen akkasaa yoo gootu teete akka inni wa balleessu atillee waan biraa yoo balleessitu teete hamilee mataa ol qabattee dubbattuun hin qabdu. Achi keessa mataan aduma namni nusitti dubbatu dhabee wanni ati balleessi tokko yeroo hunda mataa keessa si waraana.
yeroo hunda sammuu keessa si dhufa. Inni suni akka ati mataa qabattu si godha. Akka ati konfidensiidhaan hamileedhaan waan feete akka ati hin dubbanne si godha. Kanaafuu wan balleessinaa badii irratti hin bobba'ina. Immooshiiniin hin deemina. Of qabaa naamusaan wal dhageettiidhaan wal kabajuudhaan deema. Waan gootan xiyyeeffannaadhaan barbaachisummaa waan sanii hubattanii godhuu qabdanii nagaa kabachisiisuu danda'uu qabdan naannoo keessa isin warra nagaa booressu adoon ta'e warra nagaa kabachisiisu. Maaniif boruuf jara kanarratti seeraanillee jara nama ajjeesu kana gaafachuudhaaf badii dalagdeeti ta'uu hin qabu. Ati warra badii dhoobu warra nagaa inni mirga keessatti dabree yoo si miidhuteet gaafa hegeriillee gaafachuu fi baay'ee qajeela ta'a. Kanaafuu bifa saniin deemuun barbaachisaa jechuu barbaanna. Kanaafuu kiyyoo namni biraa kiyyeesse keessa akka hin galle bifa kanaan tarkaanfadhaa. Gammada ammaa kanallee machooftanii waan balleessina. Qabsoon immoo itti fuufaa of eeggannoodhaan amma keessattuu as keessa wanni dhaamuu feenu tokko maalti jira. Wal dhageeffachuun barbaachisaa, waliif obsuun barbaachisaa. Qaamota garagaraa saba keenya keessa jiran hunduu wal dhaga'u, abbootii gadaa dhaga'uun, poolisiillee kabaju, poolisii Oromiyaa fa'aa kabajuun nagaa walii hojjetuun barbaachisaa. Gama biraatiin qabsoo amma dhufte tana tokkummaa amma dhufte tana gara duraa tarkaanfachiisuuf immoo hoggantoota amma mana hidhaatii bayan tana makamanii walii hojjechuun baay'ee barbaachisaa. Uummanni keenya dammaqeera. Amma dammaqinaa miti hojjetamuu qabu. Dammaqinaa miti amma gara ijaaramanii mootummaa ta'utu. Mootummaan maal qaba? Hin ijaarameera. Sirna qaba. Sisteema. Sirna ijaarame mootummaan tokko. Akka mootummaa harkaa fudhachuudhaaf. Ara kiiloo galuu qabna. Ara kiiloo jechuu qofaa miti. Ara kiiloo galuu fi qophii barbaachisa jechuudha. Ijaarama barbaachisa. Uummatiin dammaqa eega dammaqee hin ijaarama. Akkami ijaarama? Amma jaarmiyaa siyaasaati jira. Biyya bulchuu danda'u jaarmiyaa siyaasaati. Jaarmiyaan siyaasaa maal ta'uu qaba? Ijaarsa qaba. Ijaarsa kana sirriitti ijaarsa jabaa, ijaarsa namuu bakka fi isaan malu qabatee jiru caasa guutuu qabaachuu qabna jechuudha. Caasa guutuu sanirra hojjedha. Ammaan tanaa jalqabaati hoggantoota tana jalatti ijaaramuudhaan isaan waliin ta'uudhaan caasaan sun maaliin socho'a? Makiinaan gaazii malee socho'a? Hin socho'u. Akkuma makiinaan gaazii malee socho'uun jaarmiyaalleen riisoorsii barbaachisa. Qabeenya barbaachisa. Namoota dhaabbataadhaan hojjechuu qaban jira. Dhaabbataadhaan hojjechuu qabu. Warra of kennee amma sabaa hojjetu kan akka isaan hojii barbaadata, hojii mootummaa barbaadata olii gaddeemuu hin qaban. Uummata hojjechuu qaban. Uummata kana bilisa baasuu qaban. Uummata kana bilisa baasanii jaaranii 24 hours akka waan sabaa irratti hojjetan sabni immoo waan isaan nyaatanii dhuganuun kennuufii qaba. Bira dhaabachuu qaba. Ijaaruu qaba. Warri qabeenya kennaa jaarmiyaa kanatti. Jaarmiyaan is very important. Ammaan tana sabi alaa homaa wanni si eegattan hin jirtu. Homaa alaa asi achi dhiisa. Ijaara nama bakka malu namu haga godina aanaa gadi bu'a ijaara. Gubbaarraa kaasee haa ijaaramu. Namu bakka isaan malu haa qabatu. Ijaarsi duru hin jira. Ijaarsi jiru san cimsa keessa gala. Riisoorsiin tumsa ijaara overtake godha jechuudha. Fudhachuu fi kanatti hafu. Yoo ijaaramin immoo wanni dhufu hin jiru. Warri ijaarame biyya fudhate, warri ijaarame mootummaa ta'e sirna ijaarrate jechuudha. Sirna ijaaruun baay'ee barbaachisa. Sirna ijaaruurra fail gooneerra amma isa kana nuu cimsaa. Ijaaraa warri ala jirtan immoo jaarmiyaa hin qabnaa, waajjira hin qabnaa. Kun ammaan tana waajjira keenya kan Minnesota keessa taa'eeti haasawaa jira. Nu bilbila nu ijaaramaan waliin isteeta jirturra ijaarama haa gargaaruuti haa tumsinuuti. Qabsoo sadarkaa amma isiin geetterraa fuuldura deemsisu malee duuba deebisuu hin qabnu. Qeerrooleen akkasumaan haa ijaaramtu. Isaan kallattii qabsoo haa argisiisanu, hoggansa haa kennanu. Bifa kanaan ijaaramnee fuuldura deemuu qabna. Dhaamsi ardhaaf isinii dhaamuu fedhu dhaamsa kana isa kana hojiirra oolchaa isiniin jechuu barbaada. Hundi kennaa baga gammannee baga gammaddanii injifachuu jirra. Baay'ee injifachuu jirra. Injifannoodha. Injifannoo teenna celebrate gochuun kabajuun baay'ee barbaachisa. Simadha. Tokkoffaa wanni irraanfanne ammallee irra deddeebi'ee wanni isiniin jedhu obbo Baqqaleen har'a yeroo haasa'u dhaga'aa ture. Wanni sun waan anallee qunnamaa ture. Kanaan dura yeroo an hidhaarraa hiikamu jedhe. Kana yeroo dura waggaa 4 hidhamee hiikame namni karaa irratti guyya anuu nan dubbisu ture. Halkan dhokatanii dhufanii na dubbisan ture jedha. Kanaan dura nama hidhamee waggaa meeqa hidhamee hiikamu uummanni keenya nagaa fuudhuu iyyuu hin sodaata ture. Maatii isaatu hin dubbisan. Nama na argaa yookaan mootummaan wanni na jedha jedhanii sodaataa tura. Har'a garuu
haalli sun jijjiiramee akka kanaan simachuu waan guddaa. Simachuu callaan gahaa moti. Jara kana ijaaruun barbaachisa. Nami bahu kun warra amma maqaan beekamu kana qofaa moti. Namoota dhibboota hedduu bayaa jira. Isaan kana hunda qadhaabachuun akka isaan gadhaabatan gochuun gargaaruun financially waan cufaan hamileedhaan ijaaruun barbaachisaadha. Sabi keenya kana yoo kana goone hawaasa cimaa, saba cimaa borullee eenyuttuu saba fiitiif kennuuf hamileedhaan of kenna jechuun namni hundinuu kana gochuun barbaachisaa. Isin kana nu gootaniif jedhaniiti miti jarri kun. Nu godhanis nu dhabaatanis jedhanii waan itti amanan godhan. Saba keenya nu bira dhaabatee dhaaniiti miti yeroo sabi hin dammaqin yeroo sabi homaa waliin goonellee godhaa turan jechuudha. Isaantu qabsoo isaan godhanii wareegama isaan kaffalanii kana fide. Eega wareegamni sun kana fide eega isaan ufumaanuu of kennani. Nam isaan dirqisiisan jiru. Nu qabsaa jettanii turtanii. Jettanii nu qabsaa jettanii hin jedhu itti dhaga'amee mirgi saba keenyaa kabajamuu qaba jedhan. Nu qabsaa jettanii namni waa kaffaltaniif mindaa kennitaniif hin jirtanii. Hin jirtan. Isaantu itti dhaga'amee ofiin ka'ee qabsoo jalqabe. Kanaafuu liid godhaa jiran. They are leaders. Warra ofiin of kennee qabsaa yemmoo fedhii irratti dandeettii isaan itti qaban san irratti tumsuun barbaachisaadha. Kanaafuu akka tumsisan ummata kana naannoo isaan itti galan hundattuu simannaan akka godhamu hadaraa isiniin jedha. Simannaa gootan gumaata kennaa fi ijaaraa hamile waan cufaan ijaaraa jara kana bira dhaabadhaa kun qabsoo kenna tarkaaffiitti aanutti nu ceesisuuf galaa guddaa nu ta'a, gaaza guddaa nu ta'a. Jara kana bifa kanaan waliin deemaa. Gama kaaniin immoo warra biyya keessa jaarmiyaa biyya keessa Koongireesii Federaalistii Oromoo cimsaa jaarmiyaa keessanii jabaadha jaarmiyaa wareegama kaffalaa jiru jaarmiyaa dhugaaf dhaabate isiniif dhaabate isin bira jira isa jalatti ijaarama bakka hundattuu waajira banaaf qunnamaa waajira banaaf caasaan isa haasirraa'u haa ijaaramu qophaa'ee haa eeguuti. Qophaa'ee overtake haa godhuuti. Fedhii fi hawwii callaawwanni dhufu hin jiru hojjetanii tokkoon nama ammaan godhe jedhaaf gaafadha maan godha jedha. Ebeluma kanan goon, ebelu akkana godhaan jiru, ebelu akkana hin jedhina. Ammaan godha. If gaafadha hundi keessanuu. Isaan namuu akka keessaniiti. Nami isin komattanullee namuu akka keessaniiti. Hundi namaatu jechuudha. Namuu akka keessaniiti fedhii fiitiin ka'ee of kennee waa godhaara. Ati naa godhi hin jenneen ofiin kenneen atillee akkuma san waan dandeettu godhi yoo dandeette gargaara. Yookaan waan biraa godhi. Wal komachuu fi walirra duuluu sabi keenya dhaabuu qabaa, waliin hojjechuu baratuu qabaa. Akkuma hayyuun taayee danda'a jedhe waa waliin dhabne malee waa irra wal dhabnu hin qabnu. Sabni Oromoo jaarmiyaaleen illee haa taatu, sabilleen haa ta'u, ifin saba biraatu waliin hojjechuu qabna. Wal dhiisi. Kanaafuu walirratti wanni jedhamu barbaachisu. Garuu yaada walii yaadiin jira. Yaada walii galuu dhabuu dandeenya. Yaada namni tokko kaasa ani immoo akkana laala jechuu danda'u qaba. Yaada walii kabajuu walii kabajjee garaagarummaa yaadaa walii kabajaa deemu. Nama garaagarummaa nama yaada akka an fedhuu hin dubbanne hundaa itti duula. Na'uu sun bilchinaa muti sun wallaala. Nami ilmi namaa yaada walii galuu hin danda'u. Abbaa ilmi nu waliin galtu, obboleeyyan waliin galtu, maatiin tokkoyyuu yaada garaagaraa qabaachuu danda'a. Waan adda addaa waa itti fakkaateef akkaataaf itti ilaalu qaba ilmi namaa hundinuu akkuma bifi namaa garagaraa kan yaadi namaallee garagara. Garaagarummaan keenya immoo bareedina malee garaagarummaan keenya immoo waa walirraa barannee yaada wal qarree waa wayyaa qabu achi keessaa baasnu malee waan irra kaanee walitti duullu miti. Ebelu mana caale yookiin ebelu maaliif yaada akkasii qabaate? Who knows? Ka isaati sirrii moo inni eessarraa laale yaada waliitu hubachuun barbaachisaa hubattee immoo lakki anattan fakkaatu yoo jette garaagarummaa yaadaa walii kabajanii waliin deemuu danda'uun yoo ammoo galmi keenya ammoo galmi nu barbaannu nu achiif godhu feenu galmi keenya tokko waan ta'eef galma keenya sanirra yoo karaalleen tokko ta'uu dhabaate namuu karaa fi haa hojjetu adoo waliin lolin adoo walii abaarin adoo walii duulin hujii haa hojjetuuti wal deennaan addee galmaa san ta'e jennee akkasitti deemuu qabna. Karaa kiyya qofa sirrii moti. Because nami karaa adda addaatiin deemee galma tokkorra gahuu danda'a waan ta'eef bifa saniin haa fudhannu. Hidhamtoota teenna ka gadi hafan warra bakka buuteen isaanii hin beekne warra kana gammada afaa warra biraallee hunda isaanii akka hundi isaanii baanuu qabsoon teenna itti fuufaa hundi bahuu qabanii hidhamtoonni siyaasa biyya sanii yoo kun ta'e qofaa siyaasi biyya sanii karaarra deebi'ee hunda hirmaachisee mariidhaan deemuu danda'a waan ta'eef wanni kun uummataaf haal dureedha. Kun immoo ka amma argamellee qabsoodhaan argame amma achillee ka argannu qabsoodhaan arganna waan ta'eef
qabsoo san immoo wal dhaga'aa wal kabajaa deemuun barbaachisaadha. Kanuma hora bulaa ulfaadhaa wayyoma qabsoon itti fufaa jabaadhaa injifannoo.